Ilaahi boo akka itti rifadhi tokko dhugaa. Maanni ati lubbuun kee lubbuu adurree ilaahi maal takka itti rifaachuu hundaafuu anumaadha si. Maal barbaadaa ta'u? Waan itti gargaaru jira? Anu Oma barbaadan jiru. Kilaasiidhaan galaara. Dhokkattiin alaalatti fitamu? Lakkeen illee dhokkadhee si ilaalaa turre yaaduman jedhe otoo ishin deemnaan. Deebiin mana safara koo geera waan ta'eef maatii koo na argu. Geettee mana keessan bira? Eshi borii iddoo maaraa sanatti si eegaa. Sa'aatii meeqa si baata? Sa'aatii 11 hin baatu. Garuu maaliif na barbaadde? Iddoo weechaan si keessa jedhee sani yoo daftee baata ta'e.